Meeqoota laala poostii ustaaz Muhammad Baankana yoo fuudhan soomanuma keessa booji. Dhugaa rabbii soomana kana keessa ni tolti fakkaatti. Anaaf jaalalleen tiyyees ramadaana kana haga hafe dhaqqaban. Warri jaalallee qabdan hin oonasiyaa ustaaz Muhammad bayaan isin dhaame tanatti fayyadamuudhaan yoo fuudhan soomanuma keessa booji poostii godhe dhugaa rabbii hin tattaa'inaa warri jaalallee qabdan. Warri jaalallee hin qabnes barbaaddadha. Soomana kana dhandhamadha. Dhugaa rabbii naman baay'ee takka jaaladhu ustaaz Muhammad Baankon. Sigalee yaani isaa bakka bareeda dasatti yoo fuudhan soomanuma keessa booji poostii nu godhu dhugaa rabbii miira ajaa'ibaatu itti dhagame. Qabsoon keenya itti fufu. Ramadaana kana haga hafe kan dhaqqabatuu qabna. Warri fuudhii waan xixiqqeessaniif hin qabdan ramadaana kana dhaqqabadhaa. Dhugaa rabbii yoo dubbanne jechuudha. Dhaqqabadhaa ramadaana kana fuudhaa guyyaa gaafa kanatti yoo fuudhan soomanuma keessa jechaa jira. Fuudhaa isin akka sabaatti Oromooni warra wal jaalate wal fuudhuudhaaf humna dhabeefaa gargaaree gaa'ila ijaaruu eegale sabni keenya kun maaliif akkasitti Oromoo qaanessitan isin garuu? Sanuu maqaa Oromoo himattu. Oromoon kufeera. Oromoon kana booda humna hin qabu. Oromoon mo'amuu malee mo'uu dide. Dirree lolaa dhaqxe. Guyyaa takka haadha Oromoo gargaartee beekta. Guyyaa tokko rakkata Oromoo gargaartee beekta. Warri na beekanii gargaarsi kiyya Oromoo kan bira hafeen beeku garuu moo Oromoo hongeen miidhame. Oromoo lolaan miidhame. Oromoo dhukkubsate. Artistii Oromoo akkasii gargaara. Sanirra ka darbe isa harki nagaa maaliin nagaa gargaaraan intala abbaa kiyya maal gowwaadhaan way maraattuudhaan wanti hojii akkasii waan hojjettan sabni keessanillee isin jaallata. Sabni keessanillee isin hin boona. Argitanii miti guruupii kiyya tokko keessattu dhugaa rabbi dargaggeessa Oromoo dhukkuba kaansarii maaliin qabame laal zachi goonee gargaara. Intala Oromoo haadha Oromoo buqqa'e Oromoo lolallaa jiru laatta goonee bira dhaabbanna. Bikoosiin hojjenna kaa kanneen haadhatii yalaal uffanni isaanii maashaallah qaccabaa zinnatti kiisiin duwwaa baadoon baadoo jedhe sheeka roobee qullaa jedhe sheeka roobee akkas taane bara jaarra kana keessa akkas taane qaanyiidha. Dubartoonni keenya kan biyya Arabaa jirtanii isin kaan gowwoomina isa dhugaan siniin jedha. Iddoo akkamitti akka nama gargaaruu qabdan baradhaa. Sinii galee gaafa ati guddachaa deemtu laal biyya Arabaa keessatti waggaa 7 waggaa 8 biyya Arabaa teessi umuriin kee dabalaa deemu mooraaliin kee hir'achaa deema hamileen kee hir'achaa deema ofitti amanamummaa konfidensi ati har'a qabdu gadi bu'aa deema. Si galee dhala namaa kan bareechu maallaqa. Nifxaamuma kun waasii muudin qabne shafaafa kanneen kan bareechu dhabeenya maallaqa qabaadhu hojjedhu. Warri ala hojjettanillee hojii keessan asiin hojjechaa mana madaamii keessan alaan biizinasa adda addaa nama biizinasa meeqa sochoosaa asii achi lallafa jala. Sini galee gaafa namni na biratti waa ta'e odoon ani qabu namni na biratti hin du'u abbaa fe'aa ta'u. Si galee gaafa garuu qinxaatii jedhe Oromoo qinxaatiidhaaf tan qabaarraruudha gaafa wuxxetti odoon hojjetin na arga ani sagaleen qaba ani maalii Oromooti. Jowaar Mahammadiifu galatan galchine Oromoon deemaa seech sinittani maati asirraa iyyuun qabsaa waan rakkataati waan guddititti hima. Paantii dubartii Itoophiyaatti akka nama daabara galuutii jedhan hashiishino. Xuutiin dubartii xuutuma yaajan hashiishinoo jedhan. Biyya namaa kanatti birrii takka miliyoona waan qabdu gurgurtee warra kee buusiftu saniin Dubaay yookiin nuusii ergina. Mubarakitti seekan mubarak dantaa ofii azuuratamni ta'e biyya deddeebi'a miti. Liibiyaa deemuu namni niyyaa qabdu birrii ittiin ufajjeesuuf kaate san birrii dalalaa kennuuf kaate san qopheessi anaasirraa ekspoortii sii godha ergaa itti sii kenna. Birrii takkaan birrii 5 kawadaa rakkasaa. Rakkatte beerri amma xumayyaa waan godhattu dhabde ani qoradheetti ni dhagee amma Itoophiyaa keessatti waliin hawwatamu intino kana kufakaas በጣም ጠፋሉ ከከተማ ላይ ጠፋሉ ፓንቲን ዲዲምቱ ይሄ ነው እንጂ ሊቢያ ሰገለታ የጤና ረብሲታ ጉቱን ከደምቴ አቺት ይወዱም አስለ ምን አገባው ፊት ላይ ወኒ ነማ ገዲሲሱ ባላ ማነት ስትሩፈ ዮ ሰገለቲ ታሙide ዮ ፈያ ረብ ስቀበ ሰገለቲ ታሙide ነማ ለዮታተ ረቢን ብረት ላይ አርገት ራስ ፈልገ ሄደ asli sagale naata hinaamate baate mala bakee deemte sinjira
ወንድሜ ሊቢያ በደኔ ብሪክ እያለቀርኩ ሰገለለ ይተፍ አማንተን አመኑባት ከማ ይጀኖኪ ሊቢያ ጀተ ነንኮመቲን ሊቢያ ብሪኑ ካረቱ ዲብ ከነ ይቢቱ አማሳ ከነ ብሎክ ነው ወሪ ወላሂ የወከተ ሳቅን ተሎ ደንገዳሰን namni kun walirra wadooru humanitiin akkaataa namni sun itti deeme garaana nyaatee sagalee ta'e malee maannim libiyaa sana hedee wandimme lamin ayhoonimina obboleessa kiyya turuu yoo ta'e asirra jirana argitan sagalee toofan mubarak እሺ ጀራ ሙባረክ ይሁን ስኒገለም ካን ወኒ ረመዳን ሶማ ነራ ባለ ሰኔ ተኮንጅሩ ረመዳን ከና እሳሲ ከዳን ማርማና እሳሲ ለየዱ ትክ ማን ይሰጣል ተጀመረ ነኒ በላይ አካሲ ከራዱ ዱጋው ጅሬም ለዳ እንደ ሌሎች አይደል ካኔ ጋር የምትኖሩ በእውነተኛ መንገድ ብቻ ነው ከራዱ እንታያ ይታዩ አጀተሪ ደም ይታው ትሰቀላላችሁ አላህ ወንድ ሞተን ተኮንጅሩ ምንም ለማመጣችሁ ነገር የለም ማልና ጎተን ትጀምር ወይ ዶክተር ከነ የተኒ መኪናና አብታጅርተሞ ማልና አብታጅርተሞ ስፖንሰርና አብታጅርተሞ ዱባይና ወፋጅርተሞ ኡምራና ወፋጅርተሞ ማል ከዛ ድሮራጭ ታጀላዩ አፋን ባተሪቆ ምንድነው የሚጎልብኝ ሃይ የተለየ ነገር ለዶክተር የተደረገ ምን ማልና ጎተሪ ቤተ ማልና ጎኦፊስ ደምታኒ ምን ወዲ ወላላ ማማዱ ፍንጅር ዋኒ በርከና this is self confidence ማ ባታችሁ ነው የምታዩ ማልጎታን ዶክተር ይብራ እኮ ዶክተር ለሚብራ ቶርባኒቲ አሜሪካ ይሮ ቶርባኒቲ ካናዳ ይሮ ቶርባኒቲ አውስትራሊያ ይሮ ቶርባኒቲ አጂ ይሮ ቶርባኒቲ ዱባይ ይሮ ማች አሪኮ ዶክተር አሰባ ከና ፎጋ ዶክተር ባራተ ግለሰብ ይንቀተ ይባል የቁም እስር ቤት ነው ያለው እኮ አኩመ ቀብሳያን ኦሮሞ ከም አኩመ ዳውድ ሰባ ማን ሄዳዳ አባታ ይረመን ሄዳዳ አባታ ይረመን እኮ ማለባ هذا حمار قصدك يثيرين الليث قالين دو كتثنت أما ولدا أما مولدامي وري مودي ترى شاتو ما يتني أولنا مغورنا مودي ترى يو أبان فر أوفيتي أولنا مغالشي ماله يو إذنا مغالشي تاني مولد مبارك لكو تتو كبارت يم أرسك جاي ليدا مسكين واكن ثقل واكن لا يو أبان غالشي ماله مودي غالشي يو أبان نمغالشي ماله يو كان مولد